akkam jirtu nagaa jirtu waan nagaa kooti galata waaqayyo baga nagaa taatanii jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtu nagaa jirtu waan nagaa kooti galata waaqayyo baga nagaa taatanii har'a viidiyoo haaraadhaan dhufee jira. Innis maalidha? Biqiltuu gibbii keessatti biqiltuu gibbii keessa jiru. Asitti hojii humne kottu qofar intini gochuuf jenna jechuudha. Maal jedhama? Kuni goomana habashaa yookiin raafuun beektani? Beektan jedhee tayyaada garuu namni raafuu goomu wallaaleen jiru kan ji'a jechuudha. Inni as bira timaatima jira, as bira immoo goomana guraagee isa jedhamudha jechuudha. Goomana guraagee kan xiqqoo ishee gurguramtu san gabaa keessatti jechuudha. Hin beektu silaa hundumti keessan wantan isinitti himuun qabu. Amma maal gochuuf taana nuti addaan faffageechuuf taana jechuudha. Wanno kaarotii bakka tokkotti baay'isee biqilee jira waan ta'eef addaan faffageessina jechuudha. As bira immoo akkuma argitan shunkurtiitu jira jechuudha. Qullubbii adii jechuudha. Qullubbii adiitu jira. As bira jechuudha. Kun hundusaa qullubbii adiidha. Giddu keechanii isinitti mul'atu ta'e baaqelaatu jira. Baay'ee waa shan ga'ee jira. Warri biyya arabaa jirtan kun isin affeereshi akkatti ga'eeru ilaaluu hin dandeessanii. Kun gibbii keessatti jechuudha. Inni maasaraa immoo seeraan ga'ee jira. Kana fakkaata as biras. Shunkurtii adii yookiin qullubbii adii isa jedhamudha jechuudha kan jiru jechuudha. Ilaaluu hin dandeessanii. Naannoon kun isa kun asheeta sasumaan asin gabbaza sinan affeera akkasii garas illee jira. Baaqelaan jechuudha. Asheeta baaqelaatu jira. Kun hundumtuu gibbii keessadha jechuudha kan jiru. Iddoo xiqqoo isheet irratti kan dhaabamee jechuudha. Kun asii gara gamaggaa akkas jira jechuudha. Amma gara hojii keenyatti tasin deebisa. Akkas jira. Warri biroo xeen addaa midhaan dhuguu jaalattan kun xeen addaa midhaan asiniif jira. Argitan jirtan argaa jirtu jedheeti yaada. As bira burtukaanni guddachaa jira. As bira bunni jira. Bunnii fi boloqqee manni jira. Gaa kana fakkaata jechuudha gabaabumatti. As bira timaatima minaaminatu jira. Kan buusaa jira jechuudha. Akka soban taane ilaaluu hin dandeessanii. Timaatimni buusaa jira. Argaa jirtuuti. Buusee jira jechuudha. Hundi manne malee buusaa jira. Amma as biras goommanni habashaa yookaan raafuun yookiin goommanni ji'aa hin jira jechaadha. Goommanni jala seenin bayyu. Amma wanti nuti goonu argitan miti baay'ina isaa kana addaan faffageessina jechuudha. Kaarotiidha. Baay'isee walitti rukkatee jira jechaadha.
jechuudha. Okay, xumuree jira viidiyoo kiyya. Enggidii amma kana erga laaltanii gahaadha. Akkuma argaa jirtan keessa bubuqisaa jirra jechuudha kaarotii. Akka walitti hin baay'anneef yookaan walitti hin rukkanneef addaan balleessaa jirra jechuudha. Viidiyoo kiyya irraatiin kanumaan argisiisa wanta biraan qabu. Nagaan naaf turaa sinan jaaladha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kootii wal dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Kanarraa kana fi turtii gaarii sinan jedha baay'ee.